bagana gaan dhuftan hundi keessanuu nooruu isiniin jedha. Intaan sun Akaayoo Faabboo hundi keessanuu hin dagatinaa nallee isinillee nama haqaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u hunda keenyaa Khaaliqus Samaawaati wal ardi nu haa godhu. Ittaan sun akkasuma uummata addunyaa keessatti dalamaa jiru keessaa uummata Filisxeem obboleewwan tiyya hundi keessanuu du'aa hin dagatinaa salaata shanan irratti namni hundinuu du'aa isaan hin dagatinaa. Rabbiin gartanii biyya teenyas nagaa nu haa godhu. Uummata keenyallee uummata gartee ubbeekee hundi isaatu gartee haqa waliin dhaabbatu Rabbiin nu haa godhu. Eegasii gara sagantaa keenyaatti seenna inshaallah bakki irraa eegallu Eertiraa fi Itoophiyaa irraa takkaa Itoophiyaa fi Eertiraa irraa eegallaa ittaan sun akkasuma Israa'elii fi uummata Filisxeen irraa waliin laallaa haala yeroo illee asuma keessa galchinaa jechuudha. Yoo kana waa'ee Israa'eliitii fi Netanyaahoo akkasuma muummicha ministeera Israa'el jechuudha. Waa'ee dhukkuba isaa summii nyaatee yookaan jedhamu san irraa nagaafachaa turtan inshaallah sanii wal qabatee akkasuma uummata Filisxeen rakkoo irra gahaa jiruu fi haala Itoophiyaan uummata Filisxeemii qubsiisuudhaa fi Israa'elii waliigalte jedhamu yookaan ammoo waliigaluu deemti jedhamuu fi odeessa deemaa jiru sanniinis gurraan wal geenna inshaallah. Baga nagaan dhuftan isiniin jechaa nooruu dhiyaadhaa shorgochoon dagatina. Itoophiyaa fi Eertiraa irraa eegalla. Ilmaan Oromoodhaa wanni Eertiraa fi Itoophiyaadhaa bal'inaan akka gaariitti keessaayyuu erga kaleessa fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa haasaa oowwaa tokko waamichallee of keessaa qabu akkasuma akka gartee warra Tigraay jechuudha. TPLF kaleessa warra hadha akka shaneef faannoodhaa shiftee gaara seenaa jiruuf dhaamsa ajaa'ibaa tokko kan sooshaal miidiyaan kun keessaayyuu kaleessaaf hadha ittiin dhiphatee irraa haasaa jiru tokko gabaabsinee waliin laallee inshaallah gara haala Eertiraa fi Itoophiyaatti dabarra. Haalli kaleessaa fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa godhan sun nama lama sadi ilaalaa tokkoffaa warra TPLF inni lammaffaan ammoo faannoo laalaa akkasuma warroota shiftaa namoota biyya keessa jeequmsa uumuuf deeman guutuu isaatu laalaa jechuudha. Mata dureedhaan namni laalu ammoo TPLF yoo ta'u TPLF gaafii hedduu dhiyaatee tokko waliigaltee asiin dura mootummaa Itoophiyaatiif wayyaanii gaafa wayyaaniin jirtu godhame meeshaa hiikkattee waraanni gara mooratti galuu fi nageenyi bu'ee akkaataa mootummaan naannoo Tigraay dhaabatee kan yeroodhaa garteetti jiraatu irra walii galame haala san cabsuudhaan TPLF'n kaleessa shiftaan addaa jechuudhaan meeshaalee lolaa gurguddaa awwaaltee bakka adda addaati amma waan humna qilleensaa itti ofirraa ittisanii fi taankilee waan akka zuu maal kanneen bakka adda addaa keessaa boollaa baasuudhaan karaa lolaatitti deebi'uuf deemaa jirtu irraa fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa kaleessa haala ho'aa lolaa wal keessa makate tokkoon isin warra kaleessa gartee haala isaan baagee guutuu lola irratti waan isaan ta'an eegasii gara waliigalteetitti deemamee waliigaltee gubbatti waan mallatteessan san diiguudhaan meeshaa awwaaltanii qabrii keessaa yaasaa jirtan san shaffisaan deebisaatii gara federaalaatti kennaa yoo kanaan jettan gartanii kaleessas waan isin erga hin beektanii kanaafu meeshaalee san eega deebistanii ammoo federaal waliin haasa'uudhaan baay'ee Itoophiyaa jettanii fottooquu dandeettan kan jedhu dubbatanii fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa jechuudha. Isin sun haasaa taatee sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemaa jirti. Maaliif yoo Tigraayin fottoosinee biyya boonee jiraanna jettan heerri biyyaa waan isin hayyamuuf nagaa keessaniin darsa keessan guurattanii galuu dandeettanii kanaan ala biyya jeequu fadhas meeshaa boolla keessaa guurtanii uummata Tigraay kakalee lola keessa tureef rakkoo san keessa ture osoo lakkaa isin hin jennu itti deebitanitti gatii kafaluu deemtan kan jedhu ibsaniif jechuudha. Kanaan wal qabatee ammallee faannoof illee akkasumatti dhaamsa dhaamanii adda gartanii qolmanni keessan isin cabnaan warri qolmanni keessan isin cabe isinis adaba godhaa wanni haftan harcaatuun galaa kan jedhu dhaamsa akkasii dabarsaniif jechuudha. Kun hundinuu wanni dhufee maalii fi lolaa Tigraay Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu ni taa'ama jedhamee eegame wal qabatee waan deemu akkuma beektanitti mootummaan Shaabiyaadha siyaasa forqii yookaan ammoo namticha afaan urqii afaan daabaa waggaa 34f Eertiraa bulchaa jira. Waggaa 34 kana keessa wanni dalagaa ture keessaayyuu karaa uummata Oromootiin warra ergamtoota yookaan baandaalee Oromoo walii ta'uudhaan uummata Oromoo xiribbaa yookaan ammoo chikaanii hidhee gabrummaa jalaa kan baanee fi mormitoota warra Itoophiyaa wal morman achi keessatti fidee achi keessatti dhiyee akka isaan biyyaafis qabsoomanii waan goone shunkurtii qochisiisaa ture. Beektanii hundi keessan jechuudha. Kaachirraa fi biyya Eertiraa illee osoo waan takka jijjiirama takka hin finne dikteetara tahee namni tokkollee kan isa hin buufne achi gubbaa taa'aa ture jechuudha. Kanarraa kanaan wal qabatee haala amma karaa asabiin deemaa jiru kanaan wal qabatee guyyaa dheengaddaa sa'a 1:50 kan ta'u haasaa miidiyaa isaanii tokkocha biyyaa jedhanii irratti kaleesseen siyaasa forqii ka haasaa ijoollee daa'immanii jedhanii namni gariin haasaa gartee muddamsuu rifaatuu jedhanii namni gariin gartee ka cinqii gartee irraa maa'idhaan mannaa
gosa adda addaatii warroonni waaxiin xallan kaayanii achi gubbaa godhee jechuun inni kaleesse jabinni Itoophiyaa meeshaa lolaa hidhachuu karaa teknooloojiitiin waan hundaan jabaachuu uummanni miiliyoona 130 ol taruu isa sanillee keessa akka dhaadannoo gochuudhaan yoo uummanni keessa miiliyoona 130 caale maal fiddan kan jedhus kan of keessa hammatee haasawaalee adda addaa dabarsee achi keessa dhaamsoleen daddabarsees akka jiru tahee ammoo gartee inni karaan inni deemee sodaa guddaa mootummaa Itoophiyaa irraa qabaachuun mootummaan Itoophiyaa jabaachuudha kanneen kaa'ame jechuudha. Kanaan wal qabatee mootummaan Eertiraadhaa karaa Ameerikaatiinis dhiibbaan balballee asabii harkaa fudhatamuuf deemaa jiru jedhamu. Husuusiin takka takka deemaa jirti. Kanaan wal qabatee karaa Ijiptiitiinis haalli adda addaa Ijipti irratti dhufee fi Eertiraan haga baatu wal hidhaa waan qabaniif waliin dalagaa waan jiraniif cinqiin hedduun isaan gidduuttis dhalattee jirti jechuudha. Gama Eertiraatiin ammoo inni siin amma deemaa jirtu Eertiraan lolayyoo seenta keessaa bahuu hin dandeenye argitee jirti. Maaliif mootummaa Itoophiyaa akkuma Asiyaas Afawarqii fi bal'inaan lafa kaa'ee jira. Meeshaa lolaa gahaa hidhachuu humna qabaachuu namni amma achi dhiibuuf tuquu akka hin dandeenyeef teknooloojii Itoophiyaan hidhatte. Sanii waan hundaa lafa kaa'anii biyyi ofiifuu hin jirre cabtee sadarkaa kana geetti yoo xiqqoo isii tuqan dhaabbata garagaltii kan jedhan Itoophiyaallee yoo lola kan akka seentu taate akkasuma waan silaa duratti deemtu haga tokko gufattee of dura deebi'u maaliif lolli nama tokkoofuu gartee bu'aan inni fidu hin jiru miidhaa malee kan injifateef kan injifatamellee kan jedhu hayyoonni ni kaanii jechuudha. Haa ta'u ammoo duumessi lolaa kan duraan deemu sun hagas irraa deebi'ee of duuba gartee qabbanaa'otu agarsiifamaa jira. Maaliif tokko siyaasa Afawarqiitii fi mootummaa Itoophiyaa jidduullee jaarsummaan seenaa jirti. Inumaan haasofni tokko tokko kan deemaa jiru. Mootummaan siyaasa Afawarqiitii fi mootummaan Itoophiyaadhaa wal arguu deemanii namni araara jidduu taa'ee wal fidu deema kan jedhus deemaa jira. Asiin dura karaa Suud Arabiyaatii fi mootummaa Suud Arabiyaatiin jidduu isaanii gidduutti haasofni ta'aa turuu waliin quba qabna. Haa ta'u karaa saniin ta'e karaa biraatiin ta'een addan baane ammoo wanni garaa xumuraa dhaqaa jirti kan jedhanis himaa jiranii. Kun ammoo gartee yeroo TPLF fi ergamtoonni baandaan biyya keessaa warri maqaa Oromootiin wal ga'e kunii fi kan kalee maqaa Itoophiyaatiin wal ga'e kunniin hundi isaaniitu waan silaa godhuu deeman kasaaruun isaanii waan ifa ta'eef waan takka illee fiduu dadhabanii. Sooshaal miidiyaa rabbanii sooshaal miidiyaa qofarra cabanii waan duuba deebi'aniif waa takka fiduu hin dandeenye Eertiraa adda loluu waan hin dandeenyeef Eertiraan karaa nagaatiin akka dubbii araara jidduu fixan harka kennachuun isii mul'ataa jiraachuun himamaa jira jechuudha. Kun kan godhame dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa dalagaa jiruuf obsaa fi gartee cimina raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qabu qophii raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa qabuu fi akkasuma keessaayyuu karaa naannoo Affaaritti waan asiin dura dalagamee fi biyyoota ollaa keenya jiran keessatti dalagame takka gufuu mootummaa Itoophiyaatii kan guutuu haxaa'ee of jalaa mootummaa Itoophiyaa qulqulleessuun keessaayyuu karaa tikaatii karaa durseetiin waan silaa dalagamu kadiinni boolla mootummaa Itoophiyaatiif qotaa ture dursee duuchuudhaan mootummaa Itoophiyaa injifannoo jajjabduu galmeessuudhaan gara duratti deemaa jiraachuun sodaan guddaan mootummaa Itoophiyaa meeshaa inni hidhate akkaataa qophiitti qabu yoo kan lolli dhufu taate humna namaa xiqqaadhaan teknooloojii qofaan fayyadamuudhaan waan barbaade godhuu akka danda'u kan jedhu kunniin sodaalee guddoo hirribaa diina dhorkite jechuudha. Gabaabdumatti ka gara Eertiraatiif Itoophiyaatti jiru gabaabsee lafa isin kaa'e kana fakkaatti. Ka gara TPLF illee TPLF amma odeessi dhufaa jiruuf deemaa jiru. Wanni hundinuu harkaa hiikkattee waan jirtuuf isinis karaa dhiqoof dhaadhessite. Hireen biraa jirtu akkuma shaneeffaannoo faca'uudhaanii harka mootummaa Itoophiyaatti kennachuun ifa ta'aa jira jechuudha. Maaliif wanni isaan qabatanii deeman ergamtoota Oromoo kan baandaa Jawaar Maammaffaa ture. Jawaar Maammafaati kasaaranii akka gaafa keessa dhaniititti mataa gingilfachaa waan takkattis milkaa'uu dadhabaniif duuba waan deebaniif yoo TPLF haga feete achii kaate Tigraay keessatti paartii lama baanii wal lolan ufuma achitti wal cafaqanii biyya ofii cabsuu ofii wareegaman taane kafaloo taate malee namni tokkollee gara Itoophiyaas dhufuu akka hin dandeenye arganii jiran jechuudha. Uummanni Oromoo balbala ofii cufatee jira. Qaraawwanni dhufanii Itoophiyaatti hin seenan balbala uummata Oromoo barsiisuudhaan kaan dantaan bituudhaan kaan sodaachisuudhaan kun ammoo baandaan isaan baatee dhufuudhaan akkas ilmaan Oromoodhaa gabroonfachaa ture har'a ammoo sun dhabamtee jirti haftee jirti jechuudha. Maaliif yeroo sooshaal miidiyaatii wanni as gubbaa dalagaa jiru irra guddaan kaa wanni sa'aatii kenna irra gubnee isinis irra badhabbanii irra taa'aa jirtan waan laafaa dalagaa jirtan seenaa inni kun olola diinni deemuunii fi yeroo diinonni uummata keenya sobanii addas balbala barsiisuudhaaf deeman kijibanii warri kunniin ergamtoota diinaati jechuudhaan uummanni keenya eenyummaa isaanii akka baru godhuun akka isaan diinaa fi lukee ta'anii takka ammoo diina baatanii nutti hin dhufne yeroo isaan raratanii nu yaabbadhaa jedhanii isaan jala jilbiifatan kunooti diinaaf jilbiifachaa jiranii ergamtoota diinaati jechuudhaan waan iddoo harkaa fashalsaa jirraa jechuudha. Kanaaf akkasii walumaa galatti yoo gabaabsee isinii kaa'e cuunfee waan kana isinii kaa'u jira jechuudha. Haasaa yoo deemni keessi isii bal'oodha wanni deemaa jiru dalagamaa jiru karaa Tigraay keessatti dalagamaa jiru
Geetaachoo Raddaa faati waan baasee jira. Karaa agartanii mootummaa yeroo of dhaabbatee innis waan bahee jira. Wanni hedduun wanni isaan wal jidduu walitti dhaaddachuun qawwee walitti fudhatanii dhukaasaa waliin banuun qophiileen adda addaa akkuma jiru tahee jechuudha. Kun hundinuu wanni deemuu fi Eertiraaf balbala banuudhaaf isaanillee akkuma Oromoon TPLF balbala banuudhaaf asitti shanaafachaa jirtutti warri TPLF illee Shaabiyaadhaaf balbala banuu achi shanaafatanii jechuudha. Diinni kun hundinuu gartee jaartii qaba. Hundi isaaniitu nama gartee ni kaayidhatee deemu qaba jechuudha. Shaabiyaan TPLF fayyadamtee takka faannoodhaan fayyadamtee gara Oromiyaatti dhufuu fi warri ammoo takka faannoon yookaan ammoo warri TPLF ammoo Oromoo baandaalee Oromoo yaabbachuudhaan gara 4 kiilootitti dhufuudhaaf waan silaa danda'an godhaa turan jechuudha. Garuu hundi isaaniitu jabinni mootummaan kun qabuun suuta deemee waan hunda hubatee adda baasuu tuffachuudhaan isaanis hamilee cabsuudhaan kan isaan barbaadan mootummaan kun akka inni fiigee ibidda wayii qabsiisu garitti humna qaba jedhee akka inni fiigee dhukaasee waa godhu barbaadan jechuudha. Mootummaan kun mootummaa humnatti amanuu osoo hin taane mootummaa gartee hojiidhaan waan hunda dalaguudhaan agarsiisuun deemu waan ta'eef waan isaan dalagan guutuu isaaniitu yoo isaan dhuftan taabboo jalana humna hin qabdanii akka kaleessaa sanillee miti haadha wanni jiru teekinooloojii nu harkaa qabnu hin qabdanii wanni beekumsa nu qabnu hin qabdanii akkanumaan sammuu qullaaf harka qullaan uummata fichisiisaa jechuudhaan mooraalii isaanii yeroo cufaa cabsuudhaan akkasiin uummanni Itoophiyaallee kaa tokkummaan dhaabbachuudhaan keessaa aktiivistoonni hedduun isaanii jechuudha sa'a 24 yeroo ofii kennuudhaan warri qabsoo godhan diina biyya kanaa gartee guutuu isaatu akka inni itti unkutaa'u godhan jechuudha.